Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata muslimaa obboloota koo baay'een jaalladhu baay'een kabajudha waan taataniif akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyya alhamdulillah rabbil alamin isiniin jedha ummata biraallee akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraatanii tiktok yaada nama filachiisuudha saniif dafeen isinii dubbadhaa ijoollee akka kiyya gara kiristaanarraa ummata muslimaa dhuftan keessa isiniif gaaffii barumsa ta'a jedhee waan yaadeefi ani yeroo jalqabaaf gara amantaa musliimaatti gizeen dhufe maadaamin kiyyaan beektu ture. Maadaamin kiyyaan beektu ture ijoollee beeka malee saniif guyyaa tokko akkuma dingata odoo haasofnuti qara qura'uu na barsiisii salaata na barsiisii minaamin jennaan akkamitti raawwatee ta'uu hin danda'u ati akkamittiin amantaa kiristaanaa keessattis waan akka kanaa jetta minaamin jettee maal yaaddeetu minaamin jettee ay beka amma gara kisan dhufeera minaamin jennaan asin amanu jette viidiyochatti agarsiise viidiyoo kiyya argite amante jechuudha. Amante gara masgiida nageessite jechuudha. Gara masgiida gaafa nageessitu gara masgiida nageessite masgiida deemee paaspoortii keessa maqaa paaspoortii kiyya jiru nagaafatanii suuraa tokko fidi jedhanii suuricha geessee jechuudha. Kanaafi ijoolleen amantaa kiristaanarraa gara amantaa musliimaatti dhuftani wanti kun wanti itti leeyyoftani waan hin taaneefi homa tokko yuun dhoksinaa jechuudha. Maaliif sababa sinii ta'ellee karaa sinii bana jechuudha akkasin tamaartaniif yookaan akka barattaniif. Amma ani waraqata kana sinitti fakkaachuu danda'a waraqata sun taane kun quraanadha. Waraqata kun quraanadha. Afaan Oromootiinidha. Fuulli hundisaa kun jechuudha wallahi afaan Oromootiinidha. Ani afaan Oromoo as keessa jira jedhee guyyaa tokko yaadeen beeku jechuudha biyya kana keessa jechuudha. Saniif alhamdulillah rabbil alamin an isheen baruun waan baay'ee tokko na gargaara jechuudha. Zuumii keessa jira zuumii guyyaa tokko seenee baradhee hin beeku maaliif hojii yeroo koo hojiirratti dabarsaa waan nan jiruuf baay'ee tokko natti ulfaate zuumiillee seenee barachuuni innaa uummata warroota gaafa sana shahaada qabsiistan immoo piliis baay'ee tokko sinin taazzabe. Qara'a jirta salaataa jirta namni as deebi'ee naan jedheen jiru gin galatoomaa ulfaadha waan biraa siniin hin jedhu ijoolleen amantaa biraarraa gara kana dhuftan gaa waan isinii jechuu barbaadu isiniif maleellee ani dhimma biraa hin qabu maadaamii keessanitti hima rakkoo hin qabu anamma rabbiif haa galatu sanbata kasaatii masgiida deemeen baradha argitanii leeyyinnatiisaa jechuudha masgiida deemee habarattu malee waan jedhamee murtaa'ee jiruuf sanbata kasaati alhamdulillah masgiida koo deemeen baradhaa kun immoo saatii barbaade qara'uu danda'a jechuudha. Fakkeenya WhatsApp irratti baduu danda'a saatii 20 guutuu dhiisuu danda'a. Sani